Kuno jennaan abbaa qaba jedhanii. Asii amma achitti fudhadhaa jettee suuqii torba achuma dhaabbattee nu kennite. Achuma dhaabbattee suuqii torba nu kennite. Tole jennee isa keessatti mi'oota dhiyeessine gadi ba'ee magaazanii ture. Magaazanii takkitti fudhannee amma magaazana 9 godhannee jirra. Isaan sirra kennaan an dhiyeesse magaazana 5 6 kan jedhu 4 kan jedhu isa duraanitti. Arrarra magaazana 9 qabna. Gannaa ayyaana gannaatti wal qabate magaazana 4tu nu dabalama. Magaazana 5 irratti ibsa san baasuudha. Magaazana soo kana hundatti deemaa jirra. Isin jabaachuu qabdu malee isin asii jabaannan achitti nu jabaannan jidduu keessatti finnee hin cuunfina hin qabanne. Kanaaf wal ari'uu hin qabnu waliin ari'uu qabna hiyyummaa keenya. Jabaannee harka wal qabannee tokko taanee yoo hojjanne yoo wal dhaggeeffanne abboolee gadaa abbootii keenya hangafoota keenya ayyuuwwan keenya yoo dhaggeeffanne yoo qalbeeffanne hin mo'annu hiyyummaa keessaa baanu. Diinni waloo keenya hiyyummaa qabeenyi waliin qabnu oromummaan sirni waliin qabnu sirna gadaa. Nu fincaan ijoollee abbaa gadaa ta'uu keenya qofatti amanuu qabnu dursine. Amantanii jirtu durtu. Fincaan ijoollee abbaa gadaati moo ati fincaan ijoollee dhaaba keetiiti. Isa kana laaluu qabda. Kanaaf adda baasnee deemuu qabna. Qabsoof laksoon an jedhamu. Qabsoon tooftaan. Laksoon ajjeesuu dhaqanii du'anii boo'u. Kanaaf hiyyummaa keenya ajjeesuu qabna moo qabna? Kanaatti yaaduu qabdu. Ammayyeessuu kan dandeenyu aadaa keenya yeroo sanidha. Kanaaf iyyuu jabaannee cimuu qabna. Fuulduraa jechuun kennamaa jira. Yeroo ammaa kanatti beestii waliin abshiru. Yaa'ii waliigalaa kan jedhamu irratti yaa'ii waliigalaa salphaatti hin eegamu ijoollee. Yaa'ii waliigalaa magaalaa Finfinnee keessatti tokkummaan ayyaamuudhaaf tooftadha. Manaa bishaan madda. Namni niitii sanyoo wajjin buluu fi namni niitii wajjin bulu qixa. Niitii sanyoo wajjin yoo bultu amala godhachuu qabda. Yookaan uleen tiffitee gadi si ariiti ofirraayi. Amala hin qabdu taanaan si ariiti. Ati sitti toluu qabda ishiin sitti toluu qabdi sanyoo walii ta'uudha. Nus mee sanyoo baay'ee wajjin jiraanna Finfinnee keessatti. Nageenya irraa Oromoon jiraate. Tikarra kan biraatti jira. Eeyyama galmaata irraa tokko jiraate poolisii irra tokkotu jiraate. Kootaadhaan jedhamtu beektaneeti kootaadhaan jirame akka ambooteetti hundarra Oromoon jira sitti fakkaate. Finfinneen adagaa qircaa jechuudha. Teessoon Finfinnee qircaan irra taa'anii qircaa babbaafatanii. Qotoon tokko bakka jiraatti qotoo guddaa yoo ta'e 8 ba'a. Mangootti ba'uu danda'u qotoon tokko qirca miti. Kanaaf teessoo Finfinneettis qircaan baay'ee qoqqoodamtee ixaadhaan irra buutee teessee jirti. Tokko eeyyamu tokkotti kuffisa. Kanaafuu isinis obsachuu qabdu. Amma qallayyoo isheetti qopheessaa jiru. Waldaa Daldalaa qopheessaa jiru. Gaafa 13 ji'a 9ffaa 2013tti yoo sagantaa qabsiis an sagaduu fi qabnu sagadnee an kadhachuu qabnu kadhannee an shaayii buna barbaachisuuf immoo yaa'u beektu an nyaatamu qurxiidhaan kan dhugamu uskiidhaan an nyaatamu qurxiidhaan kan dhugamu uskiidhaan isaanuu immoo tole waayaan isaa irraa galimmoo si jala garagaluu danda'a. Akka qaalluutitti deemta. Qaalluu warra keetii hoositti muufata ixaana si dideet faandoo siin jedhu. Faandoo ixaansite shittoo siin jedhu. Shittoo ixaansite kiimantaatti ittiin adeemee tole siin jedha ixaan. Hoosa deemee roomatte of si ajjeechisiisa. Isaan sana. Kanaaf isinis jaalatanii jenne abshaalummaan deemuu qabna malee gonkumaa muddamaan waraabachaa gaafa cinee namaa ta'e. Muddamuu hin qabnu jabaadhaa. Niitiin garaa laaftu dubartiin garaa laaftu maaliif ulfoofti? Obboleessa ulfoofti. Obboleessa ulfoofti. Kanaafuu nus jabaannee cimnee deemuu qabna. Garaa laafuu hin qabnu. Abshaalummaan deemna. Kanaafuu nuti baqqalaadhaaf torasaadhaaf gammachuudhaaf jennee wanni deemnu hin qabnu.
tokkummaadhaan deemna. Mindaadhaan wal qabatee isa sirrii boorcitu